Maal goota reessa? Hudduutti hoggana goote maal isiin? Ma hudduutti gootaa? Buda. Diftii hagana keessu tana nyaata suma qofa keessa nyaata moo sila akkame? Abbaan foon sira dhabee asii ruuza hattaa kana soo nyaata akka lukkutti. Abbaa bombar boruuza. Boruuzni bar biyya kanatti mucaa akka biddeena haareessi nyaataanii gamtatti abbeetu amata kataraata akkasiin ta'a. Amata keessa yeroo takkatti yoo. Akkatti ijaara faati. Isa dhoo horii jala hojii keessa olii gayyaatanii khamisarraa bitattanii nuti. Nuti horii qabna qabana jettee eenyu. Maaka jedhamu abbeetu biyyaa iidaa kan taraayitanii nyaatanii biyyaa iidatu siin jiru. Kenna lamaa dhaydee yoo. Allahu akbar. Amma waan kana ta'eef jaalattu qofa keessa maa filatte tuqu taan jaaladhus maan foon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kun garda tana naan nyaata. Kana siin nyaata. Jechuun guure haatanii aan jaaladhus keessa. Maali aalamni kun ruuzumatti nyaachuu deemtu? Astaghfirullah. Oh, khasara matara ta'uftan dhugaa rabbi. Firaankiin hin gurin Maal baadhii isaa kee? Haalli galla keessa tanaati maal abbaa keeti. Maali garuu bursatti baattee deemtu kun? Maaltu shekee shaadorroo jira jala kanaan maatu kan dhalee kam? Ilma kan kee xiqqaasan hin beeku hanka booda. Beeddal moo? Beeddal. Surwaal abbaa itti keessanii as gaa surwaal. Hoggaa lafa dha'e wanni hundi lafa ciifti. Ifi guuri bata. Nyaata nyaata. Abbaa moo? Abbeekkatti nyaata jee. Abbaa boo yabbeeti yoo kataa hin beekneef. Abbeekkatti nyaata jee. Yuu kana immoo akkatti nyaata. Foon sana. Foon moo? Foon sana akkatti nyaata. Waan ifii tana waan badduun hin fedhane. Qoosha. Abdallaan moo akkatti nyaata laa Abdallaa Yuubee. Waan bukoo tana. Abdallaa Yuubee akkatti nyaata. Abbaa gannatti nyaatu filaan si garsiisa irraa fincoota fara Akkuma qabu. akkatti nyaata ni beektaa?